nuti jirtus dhaabattee bakka mootonni islaamaa jiranis bakka hunda dhaabattee ilaaluutu gaariidha. Yoo akkas ta'uu dhiisee jedhee fahamuu hin dandeessu jecha. Wanni gama tokko ofittiidhaan laalan gama sana qofittiidhaan namaa gala waan ta'ee jennaan. Amma kanarra dhaabadhee علماء إسلاماتي وجو والقبتي علماء إسلاما قاف دور وير فلسطين جلق ببرا كل سجل أفرتمي سديت الراك هاسي هم بري هاتي برين أما كيس سجلوا كانتي علماء إسلاما نجلفني علماء إسلاما قول قدان نجلفني أما فكينيا فورانا أما دي ماجرو غزارة دي ماجرو بركم لما في دمي سديت الراك هاسي هم هاد دي ماجرو تجرو أكتوبر تربا كم لما في دمي سديت الراك هاسي ورانا كان الرتي علماء إسلاما يرو ميك أجبأني أبني وليقلتي علماء إسلاما الدنيا وهي أك وليقلات تجب إيه مقلتش أيرو ميك كني إبسكني حواسني إسلاما توكو حشرش فوتي سالك كابودي سيجله وان علماء إن دبرسيتو حواسني إسلاما دبّي أتمجد سنة ريبو ملي وان برا غرج فتيجا غاف حواسني دبّي أك أسوران هي وسمي mootummaadhuma silaa waan kana irratti wal gargaaraa jirtuuf harka dha'uudhaan hawaasni guutuun heewasame ati hawaasa keessaa nama dhuunfaa tokko sii gale nama dhuunfaa tokko eega taateetii mataa keetii dheeyxee wanta ati gochuu dandeessu hin jiru wanna irratti hojjetu guddaan maal ta'a yoo fiiguudhaa fi shirrixii hidhachuun walirra nama jalaa dhufe sii gale fiiguudhaa fi shirrixii hidhachuun walirra nama jalaa dhufe fiigaatuma shirrixii hidhatu laa akka inni hin buune ofirratti qabaatuma fiigaatuma hidhatanii akkuma sanatti fiigaatuma deemu jechaa. علماء إسلاما هم دندأن موتة إسلاما هنداف دام سلامني ربي صداتنا جلني غرسني اتدبتني نمسان لغا أولبني جنان أمته في دعوة دوران برسيسان چالات برسيسا غرغار سو بليان سانيتيف بير ديمني بري ورد سسابني ارغو أفتي تبود آنان جيچا ورسل علماء كيسا دفره دكيتان غلا جده كرار رتيك أبا ميه دا غلا يچا كجروت كناف علماء إلى وجو والقبتي وانتجر علماء إسلاما دور مرة علماء بكسد يتقودمتي علماء الدولة جرا علماء المجتمع جرا علماء الجمهور جرا علماء الربانيين جرا يرو هدو ركوبة الرجل يرو هدو الدنيا بافتي جدي نمني مسلمة اشوفتي أبوليين سا غزة وان قبون غرغارو قبا كم ميشا ورانا قبوس كان قبينيا قبوس كان الله ساني جروس كان فقو جروس وان قبدن هندان الرتر ماتا جدن كما كيتي غاف أناس ديبسو أنوارو بيكين يكيسا مال الرتر ماتا جرنوش مال غوني فمتا غزاتي فكا حواساتي كان علماء أتاسي ديبسي انجرا كان انجيشا أكا حواساتي مال الرتي قول أجر harki keenya immoo qaqqabee Gazzaan hin geenye jennu bakka eeganuti Gazzaan hin geenyeeti biyya keenya keessa caffaramu hasirbamu haraam akka barbaade tababalatu fasaadna deemu la fasaada as jiru dhawwaaji kuma sila siin jedhe gartee fiigaatuma shirrixee ofirratti qabaa fiiguun siin jedhe fasaada sana dhawwaatuma iyyii waan silaa boru addunyaa islaamaa sanaan gargaarru immoo fasaada kana dhawwuu keessatti jaarrataa deemna jecha akka hawaasaatti nuti immoo hawaasa walitti mataa wal deeffatee tartiibaan wal jala deemaa jiru miti hawaasa wal dhagahaa jiru miti gaafa wal dhageessee jedhamanii gadduma wagguma kana keessa Itoophiyaa irraa gargaarsi guddaa wa'ii Gazzaan galee jira dhiyuma kana gargaarsi guddaan tokko Gazzaan galee jira gargaarsa Gazzaan galee sana hawaasni keenya quban qabu gargaarsa sana maalii jennaan gosummaadhaan wal fixaa jira inni an amma akka nama muslimaa nama daa'ii tokkotti calliseetu man taa'ee mee gargaarsuma goonaatiti akka barbaadan gosummaadhaan wal fixaa jechuun irraa eegamaa la gosummaan akka waan fokkisaa ta'e uummatatti muun qaba jecha yeroon ammaa yeroon an gosummaa irraa deebisu hawaasa kana yoon hadha lakki dubbiin gosummaa booda qaqqabaati kanuma Gazzaa qofaa dubbadhu jedhee waan Gazzaa dubbadhe utuman dubbadhu nama tokkicha jedhaa dubbatu dhaba maaliif hundinuu gosummaadhaan xaxamee jecha si galee kanaafuu wanni jiru akka ulamaa'iin addunyaa sirriitti irraa dubbatanii sirriitti gargaaranii sirriitti uummata kakaasanii gargaarsa irrattis ولكن مو موتمان إسان أركان جرو قوين إسان أركان جرو بلشين سبيا إسان أركان جرو غافا مو بي إسلام ما لان هبول فمجري نو مسلمات لفاك مغتو جمرة سيئة كان دبين كان فكاتا كان مو غما مجتمعات غافا ديبين مو حواسني توبا داجرو تسي أرغيتي يو حواسا كان حتى ديبيفني غزو ما حتى لفتافي جرو كان يواتا كتون فجرين أو في الليل أبامنا كان وانت جرو وانت نتفكاتو أستاني
تدبل يوجرات اللي هدبلنو كان نت ملتان يا غاري يعني يادتك شموي دا كاو بربادا gabaabinaan maali fi rakkoon kun guutuun muslima kun nabaa kan jedhu waan al-Imaam al-Albaanii rahimahullahu ta'ala dubbatan tokkotu bakka tanatti na qubsa hundumarraan. Sunis maalidha jennaan hadiisa hatta tarji'u ilaa diinikum jedhu san qabataniiti haga diinaa keessanitti deebitanitti nabiin rabbiin alayhi salaatu wasalaam laa yarfa'u Allahu ankum adh-dhulla xiqqeenya isinirraan fuudhu hatta tarji'u ilaa diinikum jedhan haga diinatti deebitanitti jedhan. Rakkoon Gazaarraan kaane rakkoon Gazaarraa miti nu bira nu hawaasuma Itoophiyaa keessatti muslimni jiru ka akkamiiti islaamummaa qabatee hawaasa akkamiiti mee dargaggeessi fakkeenyaaf amma ati hiriyoota kan kee qabdaa mee ati naannuma kan kee dhalaali muslimni amma addunyaarra jiru kun muslima xiqqeenyi rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni irra kaa'eef wanni xiqqaateef sababni isaadha sababa diina rabbiidha qabatee hin deemne jireenya ofii keessa quraana baasaa deemaa jiruuf sababa duwalli muslimaadha maaliif akkana laaftuu taate sababa quraan ofirraa fageessaa deemaa jirtu tanum furmaanni akkamiin ta'a kan jedhu furmaanni arrujuu ila diinillaahi subhaanahu wa ta'ala quraanaaf hadiisa deebi'anii kalaama rabbiidha subhaanahu wa ta'ala murtii godhatanii jireenya ofii keessatti namni quraana deebisee yoo ittiin jiraate izzaan islaamummaadha deebiti saniin alatti xaariin haga fedhe osoo Filistiin keessatti illee lolame biyya biraa keessatti illee lolame abadan lolaan injifachuun hin danda'u. Lolaan muslimni addunyaa kanarratti injifateetiin mo'uu hin danda'u tana jaluma mureesni rabbitu subhaanahu wa ta'ala qixaata muslimaatiif jecha haga diinatti deebitanii jecha nabi Muhammad alayhi salaam waan ta'eef jecha durillee zamana Umar Faati bar impaayera gurguddaa bar zamana sahabaa radiyallahu ta'ala anhum osoo saati kanatti ilaaltanii impaayera gurguddaa Ameerikaa xiqqoo tanaa miti bar impaayera gurguddaa bar impaayera Roomaadha impaayera namni Hindii gama jedheetiin yaadamne bar sahaban sunniin farda xixiqqoorra yaabbattee seefi qaqallaa qabattee uffata ka ofirraa hin qabne wanni akkasitti kuffiseef sababni isaa maaliin sababni isaa yaa jamaa'a quraana rabbiidha subhaanahu wa ta'ala harkaa qaban islaamummaa harkaa qaban sini galte islaamummaa harkaa qaban quraana rabbiitiin bulan dargaggeessa sirbuun turre isaa dargaggeessa quraana rabbiidha galamaa galgalatti ruhbaanul leyl fursaanun nahaar warra halkan guutuu dhaabbataa bulee akka keenya kana osoo karrisu buluu miti galgala guutuu dhaabbataatiin bulee halkan ganama immoo lafaa ka'eetiin farda yaabbateetiin karaa rabbii keessa subhaanahu wa ta'ala qabsa. Guddaan yaa jamaa takhayyalu biyyoota Afrikaa kana dabalatee biyyoota Arabaa dabalatee biyyoota amma Arabni irra jirtu dabalatee biyyoota Awurooppaa kana dabalatee empire Roomaadha sun empire guddaadha ture cabsanii ufa foodha dabarsan. Asitti waan Rustum jedhe tokkotu na yaadachiisa gaafa faarshaa seenaniitiin jedhanii Sa'd ibn Abi Waqqaas dhaabateeti warra Qaadisiyyaa gaafa Qaadisiyyaatti loluudhaaf deemu Mugiiraa fa'aa itti ergee Rustumiin fa'aatti jechuudha mootii gaafsan jiru fa'aatti. Inni kun Rustumiin kun hoogganaa waraanaati gaafa sanii mee dubbii kan akkam goonaa jedhanii ilaalan qaxaroo nuu qabaa jedheen jara kana injifachuu hin dandeenyu laal mootummaa gurguddaa jara kana injifachuu hin dandeenyu jara kana qaxaroo haa qabsiifannu jedheen. Maaliif qaxaroo qabsiifanna jennaan jarri kun yoo ishinuu jettee waggaa 20 waggaa 30 isin galtee waggaa 20 waggaa 30 yoo qaxaroo nuu qabde jarri kun yoo duute dhaloonni isaan boodaan dhufu haga isaanii dhangaani dhaloota isa yoo injifanne malee jara amma quraana akkana qabatee deemtu kana afoo dhaabbachuu hin dandeenyu abadan jedhe. Sahaabaa namoonni didan guyyaa sadii qofa qaxaroo sii qabna jedhanii lolatti seenan injifatanii galan. Namtichi sun takhayyal namtichi sun sammuu qaba dhaloonni amma jiru dhaloota yeroo san jiru kan injifachuu hin dandeenye maalirraa hubate dhaloota quraanaan bule quraanni keessa isaadha jiru qajeelfama nabiyyi Muhammadin alayhi wasallam bule addunyaa kana fudhatanii laakiin nuti karaarraa maquu gaafa jalqabne rabbiin subhaanahu wa ta'ala karaarraa maqse taraa kufaaratti kenne kufaara jaalateeti miti beeknu qormaatuudhaaf ammallee deebi'ee kana caala
اللي أكت سادة دچين كبدو دندا لكن بودا ديمي رب سبحانه وتعالى إرقى ظلم قدتي تنجد آخر الزمان رب سبحانه وتعالى دينا وفي داينو من السراج دينا وفي داكنا من السراج إذا كان فرمان نجر بكي بدي بكي الرابد في بكي تطول تلين بكتنا يو كلام ربي دافع كين يرجع شفني يو دبي ربي دافع كين يرجع شفني يو حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام فدا كين يرجع شفني كرا ربي داب الربونات جنة ربي سبحانه وتعالى نسر يو كان نسر انت سمد لتاتي يادم جيجو واي علماتي والقباتيتي وسو علماء إسلام أكاد أجن يتادي بلا هجنا جو كان عن سلا إنسان لم نتوي رحمه الله تعالى مال جاني دبتن الفوزان مال جاني دبتن علماء قرقدان الدنيا كن قبضوا مال جاني دبتن أكم قد أجاني ديما لولي كن علماء هو جنمي علماء هو جنمي وسو